Abbaa guutuu Yes, galuu na rakkisee ture attam jirtu fayyum keessanii akkam jirtu nagaadhaa? galata waaqayyo abumaasitti yeroo tokko haasa'eera guyyaa lammaffaa asirratti argamuu kooti. Ayyee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan na eegdeen anillee waan waa'ee amantaa irratti wal morkuu kana hin jaallu. Maaliif hoo jette Oromoon Musliimaa waaqeffataas qaba hunda nan kabaja ani waa'ee siyaasaatiin yeroo baay'ee nan kataba. Oromoon karaa Musliimaaf Kiristaana jedhanii walitti nu naquu warri barbaadan jiru. Naaqsin wal morkitanii namoonni dhuguma fudhatan jiru inni kaan immoo walitti nu naquuf karaa banaa dhugaa dubbachuuf biizineesiin natti hin dhaga'amu garuu waan kaaftanitti yaada tokko tokko kennuun barbaada maaliif waliigalteetu nu baasa diinni kanneen barbaadan. Abbaa guutaa eebbifamaa nama waaqayyo galatoomaa jechaa nuti asirratti ati biyya guddatte keessa jirti irratti fakkaata yeroo yaada ilaallu. Dhugaadha obboleessa ko. Tole amma biyyoota garaagaraa keessatti namni waliin mari'ata waa'ee amantii waliin mariirra jirra malee mormii miti mormii haja'an namni wal mormii osoo hin taane waliin mariirra jirra. Namni wal arraba fakkeenyaa fi dhimma dhuunfaa faasi arrabsuu waan akkas akkasii walitti nama buusa malee nuti amma obboleewwan keenya kaasirratti wajjin mari'annu kana osoo argine buna binnee fi nyaata nyaachifnee mana keenya bulchinee adda baafna malee hammeenya walii hin qabnu tole. Kuni yaada gaariidha maal sitti fakkaane sammati jettutti nana manaani duraan waaqeffataan ture achiin charchiisi biyya Arabaa keessa jiraadheera hiriyoonni koo Oromoo warri ta'an Musliima keessa ammayyuu qaba Kiristaana keessaas qaba. Baay'een isaan kabaja yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa waliin haasofna. Akkasi malee namni ammeenya qabu jiru mee ati fakkeenyaa fi waan ammaa irratti maal yaada kan nu barbaadde? Maal sitti fakkaate yaada attam sitti fakkaate ani waa'ee Quraan dubbiseera atilis 50% macaafa qulqulluus dubbiseera Old Testament New Testamentis dubbiseera. Namoonni kaan immoo ekspertii warri ta'an Musliimas haa ta'u Kiristaanis warri ta'an warri baay'ee beekan jiru. Otoo isaan barsiisanii irra barannee otoo jennee waan walitti nu fidutu jira amma karuma kan Kiristaanaa fudhatte Kiristaanni Kiristoos is a perfect God and perfect man jedhanii taman warri evangelikaaniin Kiristaana ta'an macaafa qulqulluu. Perfect man and perfect God jedhu Quraan keessatti immoo nabiyyuu isaa jedha miraakilii akka inni hojjete sirriitti namana Kiristaana kan macaafa qulqulluu keessatti tokko godhachuu akka ilaali haasaa keessa illee dammannaa qaba isin afaan qabu hootiidhiif manaa gootanii yoo nutti dheerate gaarii nuun ta'u afaan gaaffii afaanii yoo isin gaafadhe akkami? Maal sitti fakkaate waa'ee amantaa jaa ta'e ibsa jaa barbaachisuu fi gaggabaabsitee na harkatti amma hin qabnetti amma hin danda'e dhugaa malee hin dubbadhu maaliif dhugaan Oromoon dhugaa jaallata akka gadaattis taanan akka amantaa isaaniis amma hin danda'e ibsa barbaachisutti yoo carraa naa kennite nan ibsa malee ani gaaffii nan jaalla na gaafadhu obboleessa ko. Laala amma wanni isin jettan sanii nama guutuu waaqa guutuu jedhanii amanuu jettanii dubbattanii macaafarra wanni kun yaadni kun macaafa marayyuu yaada jiru miti isaan waan macaafarra hin jirredha. Akka macaafaatti yoo adeemnu taate Isaa yookiin Yesuus Kiristoos ergamaadha jennee Musliimni amanna macaafni illee Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhee dubbata. Ergamaadha jedhee dubbata. Yesuus Kiristoos ani saba Israa'eliifin ergamee jedhee dubbata. Macaafni illee ani warra akka hoolotaa karaa ramadanii mana Israa'el bitan duwwaan malee hin ergamne jedhee dubbata. Kanaafuu islaamummaadhaa fi macaafni kuni walitti ni deema bakkoota tokko tokkotti malee. Tolee kan nama guutuu waaqa guutuu jedhanii amanan jetti isaantu amana malee macaafarra ragaa hin qaban. Yoo ragaa ni qaban ta'e bakka sana mee ragaa naa kennuu dandeessan. Fayyaa ta'e obboleessa koo carraa naa kennite kanaaf mee Awiltiraan akka ekspertiitti of hin dhiyeessu. Oon yaadadha ta'e egaa boqonnaa wangeela kan Yohaannisii inni kan katabe boqonnaa tokko keessatti maal jedhaa innaa dura sagaleetu ture
sagaleen suni waaqa jedha. Sagaleen sun jedhee achitti immoo lakkoofsa tokko gara 14tti raanfachuu dhabaadhe sagaleen sun immoo foon ta'ee jedha. Ijaa kana maal waaqni sunitti foon ta'ee jedha achuma boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti. Achi immoo maal jedha amma yeroo karsiitti dubbattu Yesuus nama hunda fayyisuuf dhufes jedha. Warra Israa'eelitti jettus hin jedha. Sun attam sitti fakkaate Old Testamentiin jira lootu kenname karaa Mooses. Karaa Yesuus immoo Gireesiitti dhufee jedha. Boqonnaadhuma tokko Gospel of John sana keessatti 17 keessatti. Grace and truth came by Jesus Christ jedha. Innatu Gireesiidha jedhuuf attam sitti fakkaate. Innan kana jedhu ani kabaja attam sitti fakkaate. Musliima waanan immoo keessaa bulawwan koo waanan jaaladhu lubbuu koo irra na baraareetu jira. Amantaa musliimaa baay'een kabajaan nan akkasiin jedhu kan kiristaana sootee amma kanarratti deebiisinii kan nagaa amma kanarratti deebiisinii kan nu gaariidha jedhe eeyyee kan Yohaanis tokko isin fiddan Yohaanis tokko ofuma isaayyuu macaafota biraatii wajjin walitti bu'a yoo jalqaba isaatti deebines immoo yoo namni jecha fakkeenyaaf sagalee kan jedhu san afaan Oromoo irratti dogoggora akka ta'e beekamaadha. Afaan Giriikiitiin loogos jedhama. Loogosiin immoo wanta qaama qabu osoo hin taane dubbii jechuudha. Akkuma Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti ta'iidhaan uume waa kan hunda akka inni ta'iidhaan uume beekamaadha. Yesuus Kiristoos ta'ii kan inni uumame jechuudha malee Yohaanis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko Yesuus Kiristoos Waaqa jechuudha miti. Akka immoo Yohaanis boqonnaan tokko amma barraa'e kanatti waan macaafota biraatii wajjin wallaba Waaqayyo tokkotu jira jedhee dubbata macaafni bakkoota biraa macaafni irra hedduun macaafa kun jechuudha. Yohaanis tokko immoo Waaqayyo lama godha akkamitti yoo naan jette yoo na dhagaa jiraattanii Yesuus sagalichi waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaa iyyuu Waaqayyo ture jedha. Sagalichi maal ture? Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaa maal ta'e? Waaqayyo ture jedha. Sagalichi Waaqa ergii ta'ee ofiisaa iyyuu Waaqa bira ergii ture maal ta'edha? Waaqa lamatu wal bira ture jechuudha. Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 kan isin nama foonii sagalichi nama foonii ta'e jettanii dubbattanii dhugaadha. Macaaf sagalichi nama foonii ta'e jedha. Sagalee isaa abdachiifame sanatu nama foonii ta'ee waan abdachiifame nama foonii ta'e jechuudha malee akkas jechuudha miti. Ta'ii Waaqayyoo sanatu nama ta'e argame jechuudha malee waan biraadhaa miti jechuudha. Yoo ta'iidhaan nama foonii ta'e guyyee ni uumame jechuudha. Waaqayyoo ni uumame jechuun ni ulfaata. Tolee akkas Yesuus haala kanaan Waaqayyoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Macaafni Yohaanis boqonnaa tokko akkasitti deebi'a. Akka amantaa musliimaatti nati jettu hin fudhatama. Akka kiristaanii attam sitti fakkaate sagaleen sun Waaqa jedhu verዥinii adda addaa Baayibilii yoo fudhatte Waaqaa jedha. Inni immoo dhufee 14 foon ta'ee jedha. Waaqni tokko kan samiif dachee kana uume waan fe'e ta'uu danda'a. Kana namas ta'e immoo maaliif hoo jette akka yeroo tokko maal sitti fakkaate yeroo tokko maaliif caafee miti kanan dubbadhu ooraaliidha akkan hin dogoggorre maaliif dhugaa walitti murnurra jira. Akka amantaa kiristaanaatti sagalee sanatu foon uffate Waaqa sanatu foon uffate foon kan uffateef akka Waaqatti du'uu hin danda'u akka namaatti garuu cubbuu namaas fudhate namni jaa karsidii ta'e karsii sana ofii isaati akka karsidii ta'e namni hundumtuu baraare kan isatti hamamu akka jireenya bara baraa argatu 3:16 kuni attam sitti fakkaate innaan si ibsu iskoolariin warra kiristaana ta'an akkasitti jaa'ibsaniif namoonni biraa kan akkasitti dhugaasaa sin ibsan ta'a waan naa galee dhugaan sitti hima akkasitti Baayibilii as hoolu amma fudhannetti versii tokko qofaa fudhanne misunderstanding uuma baay'ee otoo feegganne gaariidha hundi keenya rakkoon qabu suuta karaa dheeraa wajjiana wajjin deebinaa alright gaariidha obboleessa alright go ahead wanni asirra faarii qabaa jiruuf sa'aatii tunu dheerataa jira illee salaanni biraa ga'ee jira okay gaariidha gaarii amma wanni isiniin jedhe bakka isin amma jettan sanitti dogoggoradha dogoggora hamaadha Waaqayyo waan hundumaa tahaa jechuun yaada akka malee ulfaata hin danda'a maaliif inni nama miti ragaa isin yaakannu Waaqayyoon waa hundumaa danda'a jechuun fakkeenyaaf abbaan kuutaa waa hunda fakkeenyaaf waan fokkisaa ni hojjeta waan akka fakkeenyaaf waan dhiigaa isaa waan namatti hin tolle ni ta'a fakkeenyaaf
Fakka harka isaa firaa muruun hin dhabaa abbaan guutaa harka isaa firaa ni murta harka kee. Ila Murta. no ani kan an harka koo hin muru attam sitti fakkaate gaammanaa galetti Ilaali dandeessu moo dandeessu. gaaffii kee baay'een jaalla attam sitti fakkaate Ilaa. amma ati obboleessi koo gaaffii tokkoon si gaafadha obboleessa Haa kooti fixadhu. ijaan Tole, haa baay'ee fixadhu. okay fixadhu dhiifam fixadhu Eeyyee ati abbaan guutaa harka koo muruu harka kee muruu humna dandeettii ni qabda if muruu dandeessi. Garuu harka kee murtu. Tole Hin murtu. Waaqayyo waa hunda godhuu danda'a waa hunda gochuu ni danda'a dhugaadha. Garuu ofiisaa iyyuu ofiisaa waa hunda hin ta'u. Ofiisaa waa hunda hin ta'u yeroo jennu immoo ragaa wajjin. Milkiyaasa raayichaa macaafa milkiyaasa raayichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani waaqayyoodha hin geeddaramu jedhee dubbata. Ani waaqayyoodha maal hin ta'u hin geeddaramu jedhee waaqayyoon hin geeddaramu yaa abbaa guutuu waaqayyoon hin geeddaramu. Ani waaqayyoodha malee namaa miti jedhee dubbata. Yesuus Kiristoos immoo ani nama jedhee dubbata. Macaafni waaqayyo hin geeddaramu ergi jedhee waaqayyo ha geeddaramu kun nama hin fakkaatu inni gaabbuuf inni nama miti jedhee dubbata. Isaayyaa raayichaa irratti illee. Kanaafuu waaqayyo milkiyaasa raayichaa kan amma 3 lakkoofsa 6 irratti kan isin dubbadhe ani waaqayyo hin geeddaramu jedhee dubbata asin jedhe. Kanaafuu waaqayyo waa hunda hin ta'u. Tole ila obboleessa egaa attam sitti fakkaate egaa akka amantaa lachuu jaan baay'ee kabajuu fi akka ka warri kiristaana jedhanii fudhadhu jechuu koo miti garuu yaada isaatan si ibsa. Anamma ati obboleessa kooti mee bakka Yesuus of kaa'etan dubbadhamee na dhaggeeffadhu. Ani Yesuus miti ani nama. Inni foon uffatee innaa jedhu perfektii maaniidha jedhanii isa fudhatan sana fudheen sittaasa. Ati egaa wanta ati hin dandeenye ammati karsidiidha namni jaa siinii hojjeteef the whole Adam race karaa Addaam siiniin gala jedha Quraanis haa ta'u Baaybiliinis kanatti naman Old Testamentii wal fakkaata. Karsiin suni ofii kooti bakka kee bu'een karsii keessii fudhadha. Cubbamaa ta'eetan fudhadheetan ofii fannifamee du'ee ka'een karsii keessii fudheen ati hin dandeessu. Dhufeetan jaalala koo sitti argisiisa jedhee amma bakka kee dhufee dubbatetti Yesuusiin waaqni kun kana ta'e foon uffatee hojii isaa hojjetee giloorii isaatti amma deebi'etti maaliif jaalala kanarraan kan ka'e amma kiristaanni Yesuusii warri galeef jaalatu. Kuni warra kiristaanaati akka amantaa musliimaatti miti kanan sitti Miti mana godha. Arillee deemuuf Isaa Mustafaa ni jirta Isaa Mustafaa. Isaa yoo jiraatte duutti dhufta. Baay'ee galatoomii kabajaan haasofta ani baay'een isin jaaladha akka amantaa musliimaa tuquun barbaadooni rakkina guddaa qabna karaa siyaasaa isatu natti tola caala adda kaastaniif waanan beekuun himaa warra beeku fidaati akka waliigallu godha akka musliimaaf kiristaana walitti nu naquu barbaadu ani san jibba obboleessa. Baay'ee amma laa asirratti wanti isin dubbattanii Yesuus Kiristoos waaqayyo waa hunda taarra kayyoosan irratti dubbadha. Waaqayyo kan geeddaramne isin himee jira. Hin geeddaramoo yoo jettan ammoo lakkiin jijjiiramaa yoo jettan ammoo ragaa fiddanii dubbachuudhaa dandeessu. Ragaa isinii kan isarratti waa tokko siin jedha. Hin geeddaramu naan siin jedhu attam sitti fakkaate. Neecharii isaati waan inni ta'edha. Hin geeddaramuunsa neechariinsa hunda beekaadha. Isin geeddaramu garuu nama ta'ee cubbuu namaa fudhatee akka kiristaan nama nutti sanan taane hin jennu Baaybilii keessatti versii adda addaatu jira. Sana fudhate kiristaanni deema. Kanaaf amantaa hundumaa respektii goone kiristaanii musliimni akka walitti bu'uun barbaaduani kanarraa naasa'u irra jira. Warra beekaa fidaatiif taasaa namoonni tokko waan hin beekne naasaani garaa namaa booresseetu akka kiristaanni musliimni Oromoo ta'an walitti namni fida wal lolu waan kanan jibbaafan waa tokko tokko Abbaa guutuu galatooma abbaa guutuu dhugaadha. Yaadi keessa yaada bareedaadha garuu nuti waan akkasiillee hin feenu warra beektota wajjin illee dubbannaa warra waan beeknes dhufanii gaafadhaallee jenneenii fedha laannaa fi haa ta'u amma walii wajjiniin itti fufnu xiqqoose. Ayyee gaariidha obboleessa koo taasisan obboleessa koo isa dubbatu sana jaalleera maaliif kabajaan wal dhaggeeffannee dubbanna ni natti tola maaliif Oromoo keessatti kanan barbaada waan dhabne immoo biyyatti dhalannetti nagaa dhabnee biyyaa baaneerra baay'een keenya utoo walitti haasa'uun akkas jiraate Oromoon waliin lolu
innanani dargaggeessa idduman guddadhe kanan yaadadhu warra foon kan musliimaa kan kiristaanaa kan jedhan Taaddasaa Birruufaatti dheerarratti fidanii akka Oromoon tokko taa'u jedhanii kanarraan kan ka'e fannifaman akka kiristaanni Oromoo ta'ee fi musliimni akka waliin qabanne seerri biyya sanaa suni seera yoo ta'an ta'in jibba Oromoo eenyummaa keenya irraa nyaannu jibbaniif tokkummaan Oromoo suni karaa musliima kiristaanii jedhan akka gargar ba'an hin barbaadu. Kanarratti waan xinnoo naasaa piroofaayilii koo ilaalte kan Magarsaa Bariiti. Ani inni ijoollee ta'e isaan beekaa. Inna Shinigaa irratti warri eenyunni warri Siyaad Barree warri ta'an inna ajjeesu walitti qaban warra musliimaa baraaruu barbaadan koottaati gargar ba'annaa jedhan lakki nuti Oromoo taanee baanee musliima yookaan kiristaana taanee hin gallu hoodhiistan dhiisaa yookaan nu baraaraannaa jedhan hundum isaanii achitti dhuman achi maaliif fakkeenya gaariidha nuu ta'an jarri kun maaliif keessaa warri musliimaa achi keessatti hafuu hin danda'u. Tokkummaa Oromoo cunqursaan suni ta'u hundaa olii nuyi jedhaniitu wareegamaniitu karaa amantaa karaa gandummaa gargar ba'uu sana nu awwaalan. Ana fakkeenya gaarii jaataifeen piroofaayilii koo irra Magarsaa Barii gaafa kaa'u jedhe oon sitti dheeresse dhiifamaa kanuma jedhen si dhaggeeffadhe itti fufee adooko. Bareeda. Kunillee bareeda. Nuti waan akkanaa kana hin morminullee dhugaadha. Gaafa san tokkummaan akka jiru amma warri pheenxee warri amantii biree akka jiranii akka isaan jibba keenya faarsa himaa jiran amantiin islaamaadha akkas jedhanii akka isaan barsiisaa jiranii addunyaa guutuutu beeka. Garuu haa ta'uyyuu malee amma waa'ee Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa dubbachaa turtani macaafa qulqulluu dubbiseera irraa hubadheera jettanii ragaa fidattanii turtani akkasiimi. Amma naa galetti gawaniin hin galle immoo deebiseen dubbisaa isin irraas nan baradhaa go ahead nan dhaggeeffadha. Bareeda. Mee Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsuma tokkorraa iyyuu jalqabee jechuudha. Sagaleetu ture, sagalee Waaqayyoon bira ture, sagaleen iyyuu ofii isaatii Waaqayyoodha. Inni kun ammoo ofuma isaatii iyyuu Waaqayyoodha. Waaqayyo bira ture jedhaami sagaleen Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 2tti. Attamsatti fakkaata dhiifama naa godhi mee baayibilii wayii hoon qabaadhe mee nan ilaala afaan Ingiliffaatiin asii qaba. Vershiniin kun kam ilaatamee dhiifama naa godhi mee nan ilaalamee sumati jettu kana barbaadeen baasa maaliif ijaa qabbanaa naasoftuuf natti toleera. Akkasitti wal qabanyee waasofnu walirraa barachuudha. Ani barachuudhaan barbaada waaqa hunda isatu beeka. Nama jaan ta'eef qabbanaan hin naasoftan kun baay'ee natti toleera. Natti akkasitti haasofneetu mee sirritti wal hubanna jedhee yaada. Maachurdii warri ta'an akkasitti haasofne immoo walirraa siin baranna inni dhaga'us immoo sirritti waa tokko argata nurraa fakkeenya gaarii ta'utu nurra jiran jedha. Akka gaariitti haasa'urra jirta fayyaa ta'e waan isaa tan barbaade waan dafee argadhee fi dhiifama mee hafimee gara ibsaa isaatti xinnoo bakka hin jiru kana. Ibsaan isaa baay'ee. Iskiriinshuutii isaallee isin maxxansuu hin danda'a. Jalqaba Uumaa miti bira ga'uufanii I hope dafeen argadha jedheetani dhiifama the gospel about Luke then afaan Ingiliffaatiini Luke John argadhe jedhe. Egaa maal sitti fakkaate baayibiliinis vershini adda addaatu jira amplifaayidiin isaa jira iskoolarsiin immoo yaada adda addaa hin kennu amma inni kuni I don't know which version it is but baaybiliidha naannaa koo jira maal jedha asitti John chapter 1 verse 1 in the beginning bracketii kuni amplified fakkaata before all time was the word in bracket Christ and the word was with God and the word was God himself. Isaiah 9:6 more reference kenna kuni I think amplified it. Okay. Then verse 14 immoo maal jedha and the word in bracket Christ became flesh
in human incarnate and tabernacled or fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory, in bracket, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Kuni amplified Isaiah 45 ifa koti godha kuni. Kun ifaan walin nabu amma waan haasaa jirru kana walin nabu. Go ahead. Sadarkaa tokkoffaa irratti gaaffiin kiyya Yohaannis tokko irratti jalqaba sagaleetu ture jedha. Sagaleetu ture jalqaba sagalee dura wanti ture akka hin jirre hin amantu isin. Word jedha sitti innate ati sagalee jettu suni egaa maal sitti fakkaate afaan ingiliziitiin garuu word jechatu ture jedha. Word in the beginning jedha. Before all time jedha in bracket was the word in bracket Christ. And the word was, because Malif Dobrat, Christ is word judged of in Barkun. Translation in Kuni Hundu Masatu si Argata, it amplified it. And the word was God himself. Okay, Bareda, kan gaafinatti ta'e amma ala ani jalqaba sagale jechatu ture haa jennu jechatu ture jecha dura wanti biraa akka hin turre beeytuumi ni amantumaan funi namantan isin. Yaa the word jedha wordii sanatti akka jechaatti amma fudhatetti nan amanan. Eeyyee jechatu ture jedhi achiin ammoo jechatu ture eega jechi ture booddee jechi sun immoo Waaqayyoon bira ture jedha Waaqayyos duraan turuu isaanii ni amantu ni fudhattu. Inni ko in jedha Baaybiliidha maalis nan amane akka katabetti ija dubbattuuf yes. Eeyyee akkana ayyee jechi inni Waaqayyoon bira ture sun immoo ofiidhuma isaatii immoo Waaqayyoodha jedha. Jechittis Waaqayyoodha. Akkas jedha kunis. Eeyyee akkama wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko haga lamaatti Waaqayyo lamatu jira jedhee nu barsiisaa jira. Akka jecha isaa kanatti yoo hiika isaa adda baasnee ilaallu kana. Jechi kun sirriidhattanii fudhattu isin. Akkasitti katabametti hin fakkaate. Isa immoo attam sitti fakkaate versii tokko toon ta'in kuni ijaa isa 14 sana wajjiniin inni ilaaltu the word sun iddoo biraatti Christ jedheetu olka the word jedha. 14ffaarratti foon uffachuusaa waan isu nama ta'uusaatu waan irratti. Lakki amma inni foon uffate bira dhanna waan ta'eef amma lakkoofsa lamarratti inni kun Waaqayyoon bira ture jedha. Maaltu jechi sun yookaan sagaleen suni Waaqayyoon bira akka ture wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi 2 Waaqayyoon bira ture jedha. Inni Waaqayyoo bira ture sun immoo foon uffatee nama foonii ta'ee nu gidduu buufate 14ffaa irratti dhaqee akka jedhame. Eeyyee akkasuma jedha dhugaa keetti akkasuma jedha. Eeyyee kanaafiyyuu inni foon uffatee dhufe sun akkuma Waaqayyoon sagalee isaatiin ifa kanaan ifa ta'i jennaan ifni ta'e sanatu nama ta'i jennaan nama ta'e jechuutti hiikamaa jennee amanna nuti. Yaadni nuti amanne kun sirriidha moo sirrii miti? Egaa maal jedha amma ittiin siifuuf sadaffaa irratti all things were made and came into existence through him and without him was not even one thing made that was made into being jedha. Kuni Genesis 1:3 wajjiniin let life kan jedhu kommentariitti duraan kan hin arge Kiristoos mataa isaatiin heaven is earth uumee jedhu warrumti skoolariin Baayibilii Old Testamentis ni'uun. Kanaaf attam sitti fakkaate wanta amantaa kun it's not mental exercise, it's a question of faith. Faith innaa ta'u immoo sirrittoo hunda isaa ilaalte from Genesis to Revelation qorannaa barbaachisa sirritti hubannaa barbaachisa versiin tokko lamasii hunda isaa hin argattu. The whole picture yoo fudhattee jette logically warri kiristaanaa kan amanan sanatti logically si amansiisuu hin danda'u scholarsiin sirritti dhiyaatanii otoo walitti dubbanne. Rakkoon qabu amma kan ilaa nuti amma fakkeenyaaf anillee barumsaanii nama baay'ee hin tineedhe miti barataadha isinillee dubbisaan jira si dubbiseera settanii kun gaaffii keenya maaliif wangeela keessatti
jalqaba sagaleetu ture yookaan jechatu ture afaan Ingiliffaatiin sagalee Word afaan jedha. Oromootiin sagaleetu ture jedha afaan Ingiliffaatiin jechatu turedha akkasuma Word Amaarኛadhaan jedha illee sitti immoo egaa majammariyaa wordiin qaal sun nabbara immoo jedha. himself is the word jedha Kiristoos dhaqee Ayyee revelation it is kanaafuu word. Wordii sana nuti fuuldura muumtuun jiru jedhan bari baay'ee kan si dhibu. Wordiin sun hunda fuuldura amma ta'etti Kiristoos sun kunnunni waaqa ture buuqota foon abbaa uffatee guutu. dhufe kan jedhu sana wajjin hin deema akka amantaa kiristaanaatti. Rakkoon qabu kun nun dhibu abbaa guutu nuti nun dhibu nuti warri muslimaa maalitti amannaa idhaa araadallahu shay'an an yaquula lahu kun fayakuun rabbiin gaafa waan tokko fedhe gochuu gaafa fedhe ta'i jennaan taasisa ta'i jedhaan jecha ta'i jedhu kanatu kan Allahaati ka waaqayyooti jechi ta'i jedhamu kun kan waaqayyoo ta'uu isaatti waan amannuuf kun nun dhibu jecha ta'i jedheen wanti hunduyyuu akka ta'e nuti ni beekna kun nun dhibu sinii galee garuu kan irratti amma wal dhabaa jirru kun waaqayyo lamaan wal bira turan keessaa waaqayyo inni abbaan sagalee sun isa kamidha kan amma asirratti na dhibaa jiru gaaffiin kiyya afaan oromootiin tunuu deebistanii turuudha ijoollee hedduun afaan oromoo waan dhaga'aniif. Attam sitti fakkaate egaa afaanichaan ijaanii barannee fi afaan kooti abbaan kooti ko afaan amaaraa sidaama jenna nuti hin dhaga'ani. Akkasitti ibsuunsaa waan ciccimaa kana oona dhibeen I'll try mee attam jechuuf mee amman danda'etti ibsuudhaan yaala amma naa galatti. Attam sitti fakkaate Baayibilii macaafa qulqulluu keessatti kan jedhu Waaqayyo akka abbaatti akka ilmaatti akka hafuura qulqulluutti otoo hunduma isaa dubbiste amma naa galettan sitti ma infaakti otoo sirratti otoo qophaa'e waa tokko himuu nan danda'a. Akka abbaatti akka ilmaatti waan dhufse akka hafuura qulqulluutti. Attam sii kenna 3-in-1 jedhanii taamanu akka abbaattis akka ilmaattis wal kabajuuti jira akka hafuura qulqulluutti. Macaafni kun hafuura qulqulluun katabamee jedha. Innaa ilaaltu kanatti amananii amma warri Oromoos ta'an jiru amma warra amma profeetiis ta'anii namni dhibeen hundumtuu bakka ga'ee fayyutu jira maqaa Yesuusiin akkuma Yesuus jedhetti. Amma namichi tokko Oromoo kan ta'e tokko isinitti hima Masarat Taayyee kan jedhamu naqamtee jira. Dhibee hundumatu fayya maqaa Musliimnis hin fayya Ortodoksiin hin fayya maqaa Yesuusiin. Innaa ilaaltu namoonni kanatti amanan tiyoorii qofa otoo hin ta'in kan du'een ka'a achi keessatti kan duudeetu ka'a seexanni hin ba'a. Innaa ilaaltu warri kanatti amanan miraakilii akkasii arguurra jiru. Kunis soba jechuu hin dandeenyu kanaaf egaa ifamoon sitti dheeresse. Itti dheeressitanii bara. Laale wanni isin jettan akkuma hojjaa koo ta'e ifama. Ustaadiisa. All right. Maaltu jira beektu abbaa guutaa? Eeyyee waa dhoko. Amma warra raajii maqaa Yesuusiin hojjetan kana dubbattanii wanni tu jiru maalidha beektu Yesuus Kiristoos ummatumaa isin hin beeku yaa isin warra maqaa kiyyaan dinqii garagaraa hojjetan hafuura taamoota baasan nama keessa waan garagaraa hojjetan maaliin jedhan jedhe guyyaa sadhumaa sanatti ani matuma isin yaa warra hamaa hojjettanii isin hin beeku jihoo duraa badaa jedheen isaan mul'inatti isaan itti hima jedhe maqaa Yesuus Kiristoos raajii garagaraa hojjechuun booda akka isaan ari'aman beekuun dirqama taati. Tolee. Asirratti gaafadhu waa tokko. Macaafa isaa yoo ragaan alaadhaa. No, ani maal isa beeka? Natti jettu dhugaadha. Isan dubbisa. Ani maal fakkaate? Amma dhugaan taanetti ani waan ani soba keessa makuumaan argadhu. Dhugaan hoo deemne qofa wal gargaarree nagaan kabajaan wal biraa deemna. Warri raajii bakka ati jettu sana dubbisee beeka. Egaa warri Kiristoos barsiise Yohaannis fudhu hundi isaanii miraakilii hojjetaniiru. Hundumti isaanii. Miraakilii kan hin hojjenne hin jiran kan du'e kaasaniiru. Hunduma isaanii Yohaannis fudhadhu, Maatewos fudhadhu, hunduma isaanii Maarqos, Luuqos baay'een isaanii. Egaa innaan akkasitti innaati fudhattu warri miraakilii hojjete kun hundumtuu tingirtii hojjete. Gaannam gala hoo jenne jarri kunis hin hafan jechuudha. Sun attamitti fudhanna. Egaa warri miraakilii qofa hojjechuu otoo hin ta'in gaarii hojjetu ittaansanii dhugaan deemu. Miraakilii qofaan hin galchu jechuudha malee
warri dhugaan deeman jiru sobduun jirti raajiin jira tingirti warri akkas amma gaa dhugaan warri deeman garuu tingirti soo hojjetan hamaan tokko irra hin ga'u jechuuf anaa dhofu. wanni nuti madaalluuni fakkeenyaaf wanni nuti madaalluun raajii hojjechuu miti du'aan harka isaatti fayyuudhaa miti. Tolee amma gaa wanni amma dubbachaatiin turtani waa'ee hafuuraati kan isin amma dubbachaa turtan jechuun waa'ee sagalee dubbachaa turtanii isaa wajjini waa'ee sagalee sana gaaffii inni isin gaafate jechi Yesuus Kiristoos jechi inni fakkeenyaaf Waaqayyo faarfannaa boqonnaa 33 fakkaata. Faarfannaa 33 lakkoofsa 6 irratti bantii waaqaa fi hundinuu dubbii Waaqayyootiin uumaman jedha. Dubbii Waaqayyootiin uumamanii jedha. Akkasimi wordiidha jedha wordiidha asitti su'ee. Wordiidhaan uumamanii jedha. Wordiidhaan uumaman jechuun fakkeenya Yesuus illee wordiidhaan uumame akka macaafaatti akka amma jechaa turtetti akkasimi. Inni wordiidha ammoo kamaal goota kaama revelation dhaqee ilaalte himself is the word siin jedha. Matumsa. Himself is the word hajuu sanii inni jecha saniin ta'e jechuudha malee jechi fakkeenyaaf waan logos yookiin jechi waan qaama qabu miti ilaal tokkoffaa irratti jechi waan qaama qabu miti. Jechi qaama qabu fakkeenyaaf us callisiyoon jedhee jechadha. Callisiin kun ammoo waan lafee qabu foon qabu miti. Inni namatti jette meerra naa deebisa kan na qabachiisu waan amma waan gaarii dubbate tokko jira kan hin irraanfanne irra naa deebii kan dubbate. Wayye dubbii Waaqayyootiin uumamanii jedha lafti kunis faarfannaa 33 lakkoofsa 6 irratti dubbii afaan Waaqayyoo keessaa boonu uumamanii jedha. Yesuus kun yoo dubbiidha ka jennu taate Yesuus kun dubbii saniin uumame yoo ka jennu taate malee yoo Yesuus kun ofii isaatti wordiidha ka jennu taate wordiin Baaybiliitu jedha ana miti. Baaybiliitu jedha is the word jedha ana miti yaada kan qochi gati ani nama akka keetiiti baaybiliitu nama akka keetiiti baaybiliitu mataa isaati is the word jedha matumsaatiin wordii waan qaama qabudha. Wordiin attam sitti fakkaate I think it is a spirit akka hafuuraatti yoo fudhanne abbaanis ilmis hafuura qulqulluu fi immoo abbaan iyyuu akkuma hafuura qulqulluutti fudhata keessatti naalinnu waan salphaatti namaa ibsu notoon ta'in iskoolarni warri ta'an akka gaariitti si ibsu hafuura Waaqayyo amma ta'etti ilmis ispiritii amma bari fiizikaalii akka kooti akka kee utoon ta'in nama soo ta'ee cubbuu namaa fudhatee karsii namaa fudhachuudhiif isatti warra manan akka fayyan dhibeerraa rakkina na bara baraan akka jiraatan bakka keenya bu'uudhaaf dhufe ulfina namaarraayyuu hin barbaadu jedhe Yesuus maaliif namaaf dhufe namaaf of kennee immoo baay'ee of kenneesseef maqaa hunda caalu argatee jedha baay'ee. Assalamu alaikum. Maal jette obboleessa isin dhageenya? Waalaikum assalaam. Lakki Jaafar kan jedhamu kana galchaa nama shaahadaa qabatu jira jedha warri mudetera nama tokko buusa anallee ta'e. Jaafar ibnu Abi. Anoo dhugaa keete ammuma wallaalummaa kooti ammuma naa galanii si ibsa. Mee ati gaaffii innatti toleera garuu qabbalaa namaati hin gaafatta waan naa galee siifan immoo kan immoo wajjin hin baranna fayyaate nuti tokkummaa qabna ani tokkummaa Oromootti dhamana kanaaf waanumatti waan fete jettu si mufadhu saba koo jaalluuf. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Akkam nagaa fayyaadha bara kayina gastii ture kana isin barreessee galee nan galchatanii maaltu kana gartanii sa'e. Nargine nama baay'ee barreessa waan ta'eef nagumaa meeti. Nagaa fayyaadhaan nama wajjin namaan na bireera. Nama shaahadaa qabatu jira. Maali looma tokko kanuma nama haasa'u jira wajjin haasa'aa jira na galchi waan isaan jira. Ayyee wajjiniin haasa'uudhaafi. Nin baradha yaamte kun. Okay, hoo gaaffii qabaate. Gaarii dhabbaan fe'aa dhufu maal fakkaatani saba kootti nalaasaa qabbanaa nama ta'etti arrabsoo nama hin jirretti waan feetan gaafadha waan beeknu walitti himnaa walirraa baranna. Abshiri wanni gootanii abbaa kutaa yoo deemuu barbaaddanii foloo nu godhaati foloo nu godhaa deemaa yeroo biraallee wajjin mari'achuu dandeenya waan ta'eef. Gaariidha ammaa fi waan isinis isin tolle taanaan anis hojii biraa dhaabeetan as jira yeroo biraan dhufee haasaa wanta haasofne natti toleera. Garuu wantin jechuu barbaadu maalinni waan wajjin hin dhabne guddaa ijaa qabnuuf yeroo ammaa immoo diinni karaa amantaa walitti naquu ijaa barbaaduuf baay'ee wal qusadhaati amantaa
musliimni kiristaana musliima waaqeffataasa nuti waan baay'ee nu balleessuudha lafar eenyummaan keenya yeroo jibbame more than ever ijaa ta'eef tokko taati dhaabbadha boleewwan ko baay'een isin jaalla musliimas kiristaanas waaqeffataas kanaafi sirritti walirraa baradha garaammoo walii bal'adha walitti nu naquu barbaadu karaa amantaa wal qusadhaan jedha yeroo naa kenname baay'ee rabbi baay'isee isna eebbisuu umurii keessan haa dheeressuu biyya keenyas bilisa nuufaa baasuu tokkummaa nuufaa kennuun jedha obboleewwan koo baay'een isin jaarra musliimas kiristaanas taatanii yeroo biraan isinitti deebi'a fayyaa ta'a dhoko. Ameen ameen. Abbaa guutuu. Isin dhagaa. Nagaan siif haa ta'u jirtu long time. Nagaan siif haa ta'u Abu Muaziyaati. You still alive? Yeah, I'm still alive. Thank God. Galata Waaqayyo, galata Rabbi jira kuno hojaan jira. Akka naagaatti wajjin naasofnee jennee anoo lammata dhufeessi dhaga'uun koonatti toleera dhoko. Eebbifame. Hin badin maaloo kanatti hin badin almost a year, more than a year bar. I know it is more than waa'ee dhuma saba kootii kanattu karaa X akkaawuntii kana naafi anna jalaa cufsisiisu naan fe'e waan baay'ee katabeen facaasaa maqaa adda addaatiin hin badu anoo deebi'eetan dhufa anoo asitti dhufee si arguun koo baay'ee natti toleera fayyaa ta'e dhoko. Hin badin maatiin si nagaa. Umurii keessaa dheeressu. Aamin atilleen hin badin dubbisi tasgabbiin ayyoo akkanaa soine bar waliin jeeqnu waliin arrabsinu insaltii waliin goonu. Walumaa lallabna malee maa. Maal nama rifeensa mataa keenyaa qabna maal wala baar annatti hin tolu Oromoo wala baar maal sitti fakkaate fakkeenya qannaatti ana magarsaa bariitii amma piroofaayilii koos argita. Innaa wareegamana keessaa warri musliimaa fi kiristaana gandummaaf amantaan akka nuti gargar baanne godhaniitu fakkeenya nuu ta'anii Oromoo nama sanaa ka'ee iddoo har'a ga'e innaa ilaaltu. Amma samiif dachee walirraa fagaata fakkeenya isaanii yoo duukaa buune tokkummaa keenyaan hin deemna amantaa waliis respectiin goona warra wal arrabsan kana wal gorfadha keessaaf diinni kana barbaada akka nuti tokko taanee dhaabbannu barbaadu lafittiidha barbaadu isin Madagaskaarii dhuftan jettee jirtiin kun sobdiin barii tokko waama tokkicha ragaa tokkoon qabanii bara 3,4,5 foonda innas dooniin hin jiru xiyyaarri hin jiru. Oromoon balali'eetu malaaka ta'ee dhufe yoo jedhan malee waan hin jirraa softii xibaartii egaa tokkummaa keenya hin jabeeffannaa bagan sagalee keessa dhaga'e haadhanatti toleera sitti dhufee si dhaga'uu keetii obboleessa. Mul'illee nutti haa tolu. Eebbifama nun dagatina. Ameen haa dhoko. Gaariitti nu jiraadha. Rabbi si faana haa ta'u gaariitti. Ameen. Ayyee nu jabaadha. Ishee. Thank you. Jaalanna. Thank you yourself. Jarana jirtanii. Namni yoo kanatti tasgabbaa'ee waliin jedhe laaftumatti atakkama dirqamaa miti. Siyaasaan walii galti. Eenyu namna bira jira jedhu. Maqaan qabne sanii ta'uu isaati. Warra kunneeti. Takkeetti bar duubarra aaree ture. Aareetu nu arrabsu. Bara reegiddaati isa. Bara gootee bara. Ustaada walillee mataa dhukkubsee. Akkatti nama guddaadha akkatti isaan qaanfatee barra akkatti afaan qabu dhabee. Isaan rakkate.